Yaa'iin waliigalaa qulqulluu Sinodoosii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Phaaphaasonni biyya keessaa fi biyya alaarraa dhufan irratti hirmaatan waajjira Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti taa'amuu eegaleera. Yaa'icha eebbaan kan saaqan Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abbaa Maatiyaas yaa'ichi cimina amantaa abbootii duraanii itti fufsiisuun gahee irraa eegamu bahuu akka qabu ibsaniiru. Yeroon kun yeroo manni amantichaa humna namaa qabu beekumsa wangeelaatiin cimsaa deemuu fi hawaasa of cinaa hiriirsuun haala bulchiinsaa yeroon barbaaduun tajaajiluu qabu ta'uu dubbataniiru. የዕቅበተ ንዋይ የዕቅበተ ሃይማኖት የስልጠናና ትምህርት የገዳማትና የቱሪዝም ቀቤኛ ማን አመንቲቻ ኩኑንሱ አመንታ ኤጉ barnoota fi leenjii turizimii fi gadaamii oomishaa fi qabeenya bosonaa ergama damee faayinaansii fi barnoota wangeelaa hoggansa ammayyaawaa yeroon barbaaduun deeggaramaa hogganuun ummata keenya of cinaa hiriirsuun yeroon itti hojjetamuu qabu ammadha. Kanaafuu kanarratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'a. Tokkummaa fi nageenya waaraa fiduu keessatti gaheen mana amantaa olaanaa ta'uu ibsuunis ammas manni amantichaa nageenya waaraa buusuu irratti cimee kan hojjetu ta'uu dubbatan. በሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በቤተ ክርስቲያንም እንከን የለሽ አንድነት እንዲረጋገጥ በብርቱ መስራት ይኖርብናል። biyya keenya keessatti nageenyi waaraan akka dhufu mana amantaa keenya keessattis tokkummaa mudoo hin qabne mirkaneessuuf cimnee hojjechuu qabna. Warra mufatanii nurraa fagaatan jaalalaan ofitti haa finnu. Hojii mufaatii fidurraa haa fagaannu. Walqixxummaa fi tokkummaa mana amantaa waloon haa eegnu. Kanaaf qophii guutuu haa goonu. Hojiin keenya guyyaa guyyaa yaaddoo mana amantaa furuu haa ta'u. Kana raawwachuun guddina mana amantichaa fuulduratti tarkaanfachiifna. Imalli mana amantichaa loogii kamirraayyuu bilisa ta'uun tokkummaa mana amantichaa irratti xiyyeeffatee ta'uu akka qabus dhaamaniiru. ለጀመርናቸውና ለወደፊትም ለምንጀምራቸው የመልካም አስተዳደር እና የልማት ስራዎች hojiilee bulchiinsa gaarii fi misooma jalqabnee fi gara fuulduraattis hojjannuuf wabiin barbaachisaadha. Wabiin hojii keenyaa ammoo nageenya waaraa biyyaa fi tokkummaa cimaa mana amantaati. Nageenyaa fi tokkummaa hawwinuu fiduu keessatti gaheen mana amantaa olaanaa ta'uun isaa beekamaadha. Kana waan ta'eefis imalli mana amantaa loogii kamirraayyuu bilisa ta'uun tokkummaa biyyaa fi amantaa bu'uureffate ta'uu qaba. Yaa'ichi yaa'ii dhimmoota hawaas diinagdee mana amantichaa irratti bilchinaan mari'achuun murtee rakkoo hiikuu kennuuf aangoo qabu akka ta'ee fi murtoowwan rakkoo mana amantichaa furan kan murteessu ta'as jedhaniiru.